Gaaffii namoota baay'ee ijoollee baay'ee keessattuu ijoollee biyya harabaa jirtu Aishamaa harka fuunee kam jirtu nagaa isiniif haa ta'u jecha baga nagaadhaan dhuftan viidiyoo kana laayik sheer godhaa. Gaaffii keessan deebisuuf han dhufee ijoollee baay'ee maaloo koomentii jalatti viidiyoo nu hojjedhu sa'aarii meessa meeqaan bitatu naan jettaa jirtu jechaadha. Ani Habashaan bitadhe kunoo kiyya laalaayi Habashaadha jechaadha. Inna Habashaadha siniin jedha Habashaa tana meeqan akkam bitadhe sinitti hima inna dhaluu geessetti jechaadha. Inna gatii ishii bareedaadha siniin jedha. Faranjiis bitachuu dandeessu akkuma qabeenya keessanitti. Inna akka qabeenyaa fi akka dandeettii keessanitti bitachuu dandeessu jechaadha. Gatiin isaa Habashaa tokko ani garuu kanan bitee naannoo saneedhuma sanee jechaadha. Ji'a sadii na bira guutteetti jechaadha. Ji'a sadii amma arfaffaa qabattee jirti yuudha siniin jedha hordoftoota chaanaalii kiyyaa garuu arraa boruutti galfattee jirti. Kanaaf meeqaa warri jettanii na gaafattan immoo ani waggaa sana 45 nan bite. 45 jechaadha. Faranjii immoo 150 akkasuma 50 jedhamu 80 100 akkuma wal darbanitti jechaadha wal caalan guddinatti jechaadha akkasitti bitachuu hin dandeessu jechaadha. Gatiin horii baay'ee bareedaadha. Baay'ee bareedaadha siniin jedha hordoftoota chaanaalii kiyyaa. Gatii isaanii bareedaadha. Bitattanii warrattanii itti fayyadamuu dandeessu. Maaliif gara biyyaa gaafa galtan yoo ta'e malee immoo achi teessanii too bituun hin beekan. Gaafa gara biyyaa galtan bitattanii kireessuu dandeessu jechaadha. Horii faranjii tokko yoo bitattan horii faranjii sanaa takkitti ishii 150 mee rimeessa yoo bitattan jechaadha kan dhaluu ga'e jechaadha. Ishii immoo gurgurachuu dandeenya aannashi kireessuu dandeessu. Kiraayin aannanii irra baay'ee widdiidha jechaadha. 20,000tti meeqatti kireessuu dandeessu. Gimmaasha isaa hambifatte litira 7 litira 8 kan ba'u jira jechaadha ija tokkicha yoo ilman. Habashaan illee kana badaa miti nyaata bareeda malee kireessuudhaaf waan xiqquma yoo kireeffattan malee singaruu si fayyada jechaadha. Kanaaf akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa namoonni baay'een in kireessu jechaadha. Kiraayii kireessan gubbaarratti baay'ee maqaamitti fagoodha jechaadha. Nyaata ishii gashitanii 8,000 10,000 15 kunirraa isin hafuu danda'a jechaadha. Nyaata ishii bitattanii too kireessitanii jechaadha. Gizee tokkoof immoo itti fayyadamuu dandeessu. Sa'aatii daqiiqaa xiqqoo irraa murattanii jechaadha faranjii. Habashaanis faayidaa hin qabdi. Akkasii isiniin jedha hordoftoota chaanaalii kiyyaa. Inna haramaan araba jedhee tanaan akkana ba'ee tanaan jira. Waagiin na jalaa tuqee baay'ee shunkurtii adii. Waagitu na jalaa tas godhe amma boruun itti qoricha isaa argadheen jira. Qoricha isaa itti godhe yaada isaa taaqata. Isiniin jechuun barbaada innaan nachaana kun immoo kaarotiidha. Kaarotiin maarree silaachittis beektu siniin jedha jarittiin baay'ee jaallatti. Shunkurtii adii akkasitti aramaa ni jalaa qabsiisee jira. Inumaan arama turerre garuu waan ni jalaa qabsiiseef hin beeku. Boqqollorree facaafadheen jira. Boqqollorree isaa kiyyaa ta'e malee kana badaanaaf hin buufne. Garuu hin kajeelu jechaadha. Hin kajeelu kana badaa siniin jedha. Akkasitti ni jalaa gubee jira waagiin. Yaa uumaa miti yeroo dhana itti godhadha waan ta'eef ammoo itti godhadhe uggusuu naaf eenyudha inni sun immoo goommana isa biyyaa beektu. Goommana isa sana jechaadha baay'ee bareedaadha inni kunillee nyaanni isaa shunkurtii adii shunkurtii baarollee akkasuma birraadha amma akka malee birraan das nama itti jechaadha. Innaa kaarotii ilaala qaatan jammare irraa cafacafee lafa naqee jira jechaadha. Kaarotiin kun baay'ee asitti illee garuu maqaan isaa iyyuu sa'aatii booda maaltu nyaata rirma nyaata ammaaf itti fayyadamu jechaadha. Boqqolloon kun olaala akkana naa fakkaatee jira. Akkanatti nyaadha siniin jedha. Biyya kanallee badaa boqqolloon hin ta'uudhaan garuu kana badaa miti.
Homaa miti isiniin jedha. Barreen gaddaa yeroo nufu amma kaaree 200 kana boqqolloo duwwaadhaan dachameera baay'ee tokko ta'e bareedaadha jechaadha. Asheeti isaallee akkasuma boodarree boroqqoqee akkuma biyyaa sanitti baay'ee fataa kan jedhe jechaadha. Barana ashaakiltiitu na caaladhee tanan kun olaala ashaakiltiiwwan kana faffacaafadhe kaarotiin illee qe'ee sirriin na jalaa tokko tokko hin daraare garuu kaan jirarraa nyaadheen jira. Egaa hordoftoota kiyya biyya keessatti akkanumatti suutuma jedhanii jiraatu. As qabanii achi qabanii siniin jedha. As qabanii achi oofanii jechaadha. Akkanumatti jiraatu siniin jedha kaafataadhanii. Innaa gurgaaddii mana keessaa qaba waan ta'eef ani waa namti bishaan illee olii gad na oofu hin jiru. Bishaan tana olii gad hin deemin malee. Uma jiraata garuu biyya sana deemanii jiran dhugaa rabbi doof jejan taane bishaan lagaan waraaba jettanii guyyaa takkitti jaarika fudhattanii gaafa qajeeltan dhugaa rabbii hin dandeessan jecha dandeessanii hin baattan. Maaf akka ta'e hin beeku ani jaarikaa baachuun baay'ee ulfaata. Garuu saqee keessaa immoo itti fayyadamuu dandeessu baafachuu dandeessu. Abbaa shaniitiin murattanii siniin jedha. Gurgaaddii keessan birrii keessanii baafadhaa. Meetira takkitti birrii 500 immoo kumaan baasudhanii. Akkasitti nama meetira 6 bishaan hin baa. Amma meetira 10 qoforsiinan immoo bishaan baay'ee baasiniin jedha isa sinii wayya. Yoo dhugaatiidhaaf barbaadan kiloorii itti godhattu yoommoo dhugaatiidhaaf hin barbaadu akkasumatti jettanis immoo baqa. Akkasumatti itti fayyadamuu horii yoo horsiifattan. Nama kunoo safara kanatti mana ijaaree tanan eenyu godhadhee tanan bootaa horiin itti galu jechaadha. Inni akkas isiniin jedha liishoo gochuun barbaade. Baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabajaa. Viidiyoo kana laayikii godha hordoftoota kiyya isiniin jedha. Baay'ee tokko sin jaaladha yeroo gaarii turtii gaarii naaf qabaadha. Chaaw.